Waajjirri aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa dhaabbata waldaa moodeelingii Siinqee waliin ta'uudhaan jala bultii ayyaana Irreechaa bara 2018 sababeeffachuun sagantaa waarii aartii agarsiise. Sagantaa kanarratti itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Caalchisaa Magarsaa, abbootii gadaa, haadholii Siinqee, dargaggoonni fi shamarran uffata aadaatiin faayamuudhaan bakka argamanitti sirna gaggeeffamedha. Itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Caalchisaa Magarsaa haasawa baniinsaa taasisaniin ayyaanni goobee fi Shinoyyee ayyaanota gurguddoo Oromoon qabuudha jechuun ayyaanni Irreechaa immoo ayyaana uummanni Oromoo kallattii hundaan kadhaadhaaf araara fi sirna waaqa isa uume itti galateeffachuuf wal arguudha jedhu. Ayyaana gurguddoo Oromoon qabu keessaa tokko goobee fi Shinoyyeedha. Inni lammaffaan ayyaanni gurguddaan Oromoon ganna kana keessatti qabu tokko ayyaana Irreechaati. Ayyaanni kun ayyaana gurguddoo Oromoon kallattii hundaan walitti dhufee wal argu, kan itti gammadu, kan itti waaqa isaa galateeffatu, kan itti araara itti godhatudha. Ayyaanni Irreechaa sirnoota darbe keessatti magaalaa Finfinneetti akka hin kabajamne dhiibbaan irratti taasifamaa akka ture kan yaadachiisan obbo Caalchisaan mootummaa jijjiiramaatiin bara 2012 irraa kaasee magaalaa Finfinneetti akka kabajamu waan taasifameef sirna ammaa galateeffachuun sirnicha eeggachuun immoo gahee keenya ta'uu qaba jedhu. Sirnoota darban keessatti akkuma beekamu sirnoonni darbe ayyaanota gurguddoon Oromoo kana akka cinaatti dhiibaman, akka hafan, akka mul'anne godhanii okkora guddaa irratti gochaa akka turan hin beeknaa jechuudha. Keessumattuu Irreechi bara 1886 irraa kaasee Irreechi Finfinnee akka cufamu, Irreechi naannoo irrattis godhamu baay'ee isaanii cufamanii Irreecha 5 fi 6 kan hin caalletu ture jechuudha. Mootummaan jijjiiramaa erga dhufee Irreechi kanaan dura bara 1886 cufame, waggaa 26 booda bara 19 bara 2012 banamee uummanni Oromoo akka irratti irreeffatu ta'amee jira jechuudha. Kuni waan guddaa. Kanaaf kuni hamilee guddaa barbaada mootummaa kanaaf. Itti gaafatamtuun waldaa moodeelingii Siinqee moodeelisti Siifan Baalchaa gama isaaniin jala bultii ayyaana Irreechaa sababeeffachuun sagantaan agarsiisni uffata aadaa godinaalee Oromiyaa agarsiisuun hiikaa guddaa qaba waan ta'eef dargaggoonni fi shamarran aadaa kaleetti deebi'uu fi eeggachuu akka qaban dhaaman. Moodeelingii Siinqee sagantaa bareedaa kana har'a jala bultii ayyaana Irreechaa sababeeffateeti. Isa bichaa osoo hin taane waaree aartis wal qabate sababa sanii fi sagantaan kun qophaa'ee baay'ee das nama jira, baay'ee itti gammadee shaashan baay'achaa yeroo jechuudha Oromoon. Agarsiisni dhiyaate godinaalee 11 aanaalee godinaaleen akkuma yoo aadaa garaagaraa qaba. Uffannaanis akkasuma uffata aadaa tokko beeksisuudhaaf jecha namoonni keenya yeroo tokko yoo akka baraniif nurraa akka barataniif sababa saniif uffata aadaa godina garaagaraatiin agarsiisaa turanii wal jajjabeessuudhaaf jechaadha. Akka yaada kootiitti akka nurraa baratan barsiisuudhaaf tokko sagantaa kana kan qopheessine nurraa haa baratan dhaloonni dhufus akka nurraa barataniif maaliif aadaan keenya bal'achaa guddachaa akka deemu addunyaa irratti akka beekamuuf sababa saniif inni tokkoffaan kan jala bultii ayyaana Irreechaa kana qopheessine. Xumura irratti agarsiisni uffata aadaa Oromoo godinaalee adda addaa agarsiisuun sagantichi goolabamee jira.